Unity is very important for us, for you, and for other people. Unity means it is very important. For example, working together requires unity. Learning together requires unity. Building together requires unity. So we must develop our unity. Nuti barsiisonni yeroo hunda dubban nu qofaaf dhiisaati wanta baay'ee qabna sagantaa bohaartii walaloo diraamaan jira gama aartiin gorsa babbareedaa gama beektotaatiin hunduu guutee jira hin yaadda'inaati. Barataan tokko ta'ee gaafa akkas wal hiriirsu gaafa qotisuun teenyaan hangafti immoo eebbisu. Isiitti fiignaa yeroo baay'ee garuu maaliif barsiisachuu dhufee ni manni gaa yeroo nuti jennu waldaan kun barattoonni jarreen akkama kaasanii kan dubbatanii akka jaarsu fixaniiru barsiisaanis dhufee ni matu jechuudha. Inni kun hojii keenyaaf kallattii guddaan nuuf ta'ee jira jechuudha. Barsiisaa maqaa wayii mukaase nama keessaa aalima beekaa ta'ee jedhee mukaase. Kun maaliif ilmi namaa kun walqixa garuu karaa kamiin hoogganamuu qaba? Karaa nama hoogganaa wayiitiin nama keessaa filatanii osoo malaayikaa hin taane, osoo bineensa wayii hin taane, osoo nama addaa wayii hin taane akka jirtu hoogganuu danda'an haala mijeessa. Kanaafuu waa'ee jabaa yoo ta'u. Kaayyoo isaa cimsuu baradheen fixee galma gahaa karaatti hanguuta jechuu otoo hin taane fagoo sanatti warra baratanii galma ga'anii seenaa galmeessan sana bira naggaha jedhee niyyatee itti seenuu qaba barumsa isaatti bira. Inni lammaffaa والذين أوتوا العلم أهي درجة واحدة؟ لا بل هي درجات سبحان الله صدركاتكو يوكا أنت تتبني ربي يرفع والذين أعطوا العلم والربيكم سكن نمني في الموي درجات صدركالي بدا صدركالي ألفون أمان جرى ألفون dubartii kanaan duraa jedhan gaafa ilmoo ofii harma hoosiftuu maal jettee niyyattii jedhan mucaan kan koo doktora injiinara piroofeesara jettee niyyattee harma hoosifti jedhan mucaan sun qorataa ta'a mucaan sun hubataa ta'a mucaan sun hoogganaa ta'a jedhan dubartoonni keenya har'a ammoo wanti isaan tahan gaafa mucaa harma hoosisan ufna cinqaa jira osoo narraa rafe uf osoo narraa rafeennaan qodaa wajjin qursiis misaas hojjedhe jettee mucaa harma gaafa. Sagantaa kana qopheessuu keessatti gargaarsa guddaa fi akkasumas humna jaraa dadhabsiisaa godhanii guyyaa har'aa kan nu wajjin sagantaa kana milkeessan guyyaa har'aa. Warreen as jirtanis barsiisota atis barata atis warreen as jirtanii jarreen keessummoota atis barsiisaa jarreen barsiisota keessummoonni hunduu Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. First of all, I want to say thank you to Almighty Allah